akkati abbaa taanu yaa rabbi nu godhi nama wal dhaga'u nu godhi leenca gaaraa ta'a ejersa gaaraa ta'a korma goobaa ta'a ka gaafaan darraa qabu ta'a ka gaafiin hin dandeenye ta'a baay'ina cirracha ta'a baay'ina cirracha ta'a jabeenna leenca ta'a guddinna arma ta'a tokkummaa kinniisa ta'a tokkummaa kinniisa ta'a gadaan roobaa gabbin Kerro abbaan keessan dhufe baga gammaddan rabbiin nagaan nu haa oolche nagaan nu haa bulchu rabbiin ummata afaan tokkoo nu haa godhu rabbiin ol nu fuudhe gadi nun deebisin rabbiin nu urgeesse nun ajeessin rabbiin nu mi'eesse nun busheessin rabbiin oromoo dukkana keessaa baase dukkanatti rabbiin deebisin dukkanatti rabbiin nun deebisin rabbiin walii galteen nama waan barbaade argatu rabbiin haa godhu baartiin dhanteenna hunda isiitu nama kaayoo oromootiif ifaaju maraa rabbi haa milkeessu nama oromootti ifaaju rabbi haa hongeessu gadaan gabbin namni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu rabbiin guyyaa irraa kanaan nu hagee galanni isaaf haa ta'u rabbiin nu gammachiise nu rifachiisin biyya keenya rabbi nagaa haa godhu ardaa teenna nagaa haa godhu oromoo kinnisa waliyyaa'u rabbi nu haa godhu rabbi guddisee nu xiqqeessin qabsaa'ota keenya ka rabbi nu bira fide kan rabbi nagaan biyya deema rabbi gaan nu haa deebisu dhaaba keenya rabbi tokko haa godhu dhaaba oromoo ka bakka bakkatti qoode bakka tokkotti rabbi nu haa deebisu kan arguu dhaga'u rabbi nu haa geessu gadaan kuufaa gabbin jirtu ilmaanu zeembulee jirtu sabboontoota qaqqaalii jirtu warra riigaardii oromiyaa cabse jirtu babbareeddan ilmaan ayyaa jirtu baganaa jiraatan kabajamaa obbo Dajanee Xaafaa koree hojii raawwachiiftuu koongirasii federaalawaa oromoo koree giddu galeessaa kabajamaa abbaa qeerroo Niikulara Qabsoo miseensa paartii koongirasii federaalawaa oromoo obbo Jawaar Mohammad kabajamaa hundeessaa daandii reediyoo daandii haqaa sabboonaa ilma biyyaa obbo Hamzaa Booranaa kabajamtoota ummata Baalee kabajamtoota ulamaa'ota Baalee sheekota Baalee qeessota Baalee qaqqaalii qeerroo Baalee bahaa hunda dursuudhaan guyyaa bareedaa guyyaa ajaa'ibaa guyyaa Jawaariin itti wal agarre guyyaa Baalee bahaa itti mirkaneeffanne guyyaa oromoo jaalannu oromoo nuuf hidhamte oromoo nuuf dararamte itti agarre kanaaf ga'uu keessaniif baga gammaddan baga gammanne jechuu barbaada. Akkuma beektan qabsoo qaalii biyya alaa teenne biyya keessa teenne abbaa keenya abbaa qeerroo Niikulara oromoo qabsoo inni feesbuukaadhaan nutti fide qabsoo paartiin koongirasii federaalaa oromoo itti hidhame qabsoo qeerroo 5,000 itti dhabne qabsoo ijoolleen qaqqaaliin akka kaffaaloo fa'aa miila itti dhaban qabsoo ijoolleen oromoo itti golaafamte cararaa isaa ijaan arguudhaaf ji'a 4 booda ammoo fulbaana irratti mootummaa keenya mootummaa sabboonaa mootummaa oromootiin bakka bu'uudhaan arguu keennaaf
baga gammaddan isiniin jedha irra deebi'ee. Ummanni keenya akkuma beektan waan ofii jaalatu irratti dorgommiin qabu. Dachiin teessaniis qilleensi keessanillee nama isin hin jaalanne didee isinirraa deebise. Kanaaf ammallee irra deebi'ee baga gammaddan jedha. Keessummoota kabajaa asum biraa qabna. Naamusa nuu qabaadha. Sagalee Jawaaris kan Dajanees kan Hamzaas kan namoota hafaniis ni dhageettu. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Naa jiraadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa jechuun barbaada. Ammaan tana warri baalee bahaa baga gammaddan wajjin argattaniimi wajjin gabaa miti kaabaa wajjin argattanii akkuma godinni baalee bahaa hundeeffameen waajjirri kaabaa wajjin sasirratti baname kanaafuu itti gaafatamaa waajjira kaabaa godina baalee bahaa obbo Haaji Abdurrahmaan asitti ba'anii akka dhaamsa isaanii irratti dabarsan kabajaan fedha. Kabajamoo obbo Jawaar Mohammad xiinxalaa siyaasaa saayintistii poolitikaa yookaan hayyuu poolitikaa kabajamoo obbo Dajanee Xaafaa barreessaa KFO kabajamoo obbo Hamzaa Booranaa xiinxalaa siyaasaatiif maaneejara reediyoo Daandii Haqaa kabajamoo obbo Dr. Hussein Kadir jiraatanii kan hin garre kabajamoo obbo Gurmeessaa Ayyaana kabajamoo jila KFO kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota maanguddoota godina Baalee Bahaa akkasuma qeerroo fi qarreewwan dhiiga keessaniin har'a ga'uu dandeenye kabajamtoota sabaa fi sablammoota zoonii keenya Baalee Bahaa akka gaariitti waliin jiraataa baanee fi ammas waliin jirru kaboris waliin jiraatu jennu. Duraan dursee baga guyyaa har'aa kaabbaa keessanii fi hayyoota teenna dirree tana irratti simannee jaalala akkana fakkaatu kenninee fi gammannee gammaddanii jechuuf ulfaadhaa kabajamaa isiniin jecha itti aansuun waajjira KFO zoonii Baalee Bahaa magaalaa Gindiir irratti banachuu kennaaf baga gammanne baga gammaddan akkasuma jaala keenna jaalannu Jawaar Mohammad ta duraallee waan har'a argineef baga rabbi si baase jenneeni si arguu kennaan jila KFO kana arguu kennaan gammachuun kennaa dachaa fi daraboodha jennee osoo keessa deemneetiin hin jenne wanni haasofnu baay'eedha. Ammaaf yeroo qabnuu fi isaan illee ganama akka bahanii nagammaa jiraatu isaaniitiif deemsarra jiraatu isaaniitiif wanni dheeressuun hin jiru. Warra sagantaan kun akkanatti milkaa'u isaatiif ga'ee keessan baatan maanguddoota abbootii gadaa qeerroowwan qarree koree kenna koree KFO Baalee Bahaa galatoomaa isin jaalanna jechuun haasawaa kiyyaatirra gabaabsa galatoomaa ulfaadhaa isin jaalanna. Kabajamoo obbo Dajanee Xaafaa waltajjii kanatti ba'anii uummata isaanii waliin dhaabbatanii dubbatan. jirtu ijoolleen Baalee jirtu ijoolleen Raayituu jirtu ijoolleen Ginnir jirtu.